Direwood. Enyo. Ay. Maal dhageessu? Wana da saulan. Enyo bane. Alma bane ha. Ati bane sa. Esol beitan. Enyo gelet yamo. Esa beetan. Reefu bar isii gaggeysu faati goonta jet hulaa baneetin hulaa huddut baan dhokadhe bar akkana nagarre. Tanaaf na nagarra haa hoggan gabbo. Ati esa beetan? Ay mana isaanii baati lama mana isaanii hojjedhean. Duba maaliif baatee mana isaanii irraa jira? Ay kanin beemo. Mindaa siraa hir'isan. Miti. Maal seete? Ni jiraami. Garuu isin jaartii isaatimi? Jaartisaa taa'anii beetanii misi? Laafin isin ugguu baatu jaartii biraa naqatan. Eenyu jaarsima? Hin beektu isaati? Ay hin beektu? Laal. Hulaa kanaan isii baaseeti hulumeetuun osoo hin cufaamne tabiraas seena. Guyyaatti laal. Meeqa seete 150. Kana bakka dhalaallaan numa seenti numa baatu. Maqaa dhiiraallee arrabsiisee mun kun. Maqaa keenya balleessee bar. Maqaa dhiiraa. Maqaa keenya balleessii bir. Keenyaaf mee ana na laalume. Ana na laal qacollotti jakeessa na laalume. Haa silaale kuno. Sharaan qabuulu. Inni nu arrabsiisee miti. Laal dhiiraa arrabsiisee inni. Laal na dhageme. Maashoo malee dhalaa takka ijaanuun laalu. Maashoo tiyya malee. Dhiirtii hundinuu silaa akkuma kee kana taate bareedaadha. Maashoo tiyya malee no never. No never. Osa. Maaltu mana kana keessa uumame? Tanaaf na kaasti amma.
jechuun akkamitti mana kana keessa dhufuu dandeenya nuti? Maaliif as dhufne? Kuni gaaffii laaftu. Keessa keenya harkaa fi Rabbiin arraan kan hafe ajoollee nu fide. Maal hin gammanne? Sirriin goon. Dhageessa. Waaniin godhu jiru kana hunda badii goonee jettee sammuu teetitti yoo fe'ee amansiisaa jirtu ta'uu jirtu jira. Dhaabu an kana hunda keessa kan hin godhe an jaaladheeti dura. Dhibdeetan hunda keessa bar kana naqeenyu dura beeyte obboleeteeti dura. Wayyaa Rabbii riyyaa. Badii dila kana osoon arkuu. Waan obsaan narra dalagu dila kana osoon arkuu. Hanqayyoomi obseetuma kan hin jiraadhu. Yaa Rabbii xiyya geenaan jeesii beekaa. Jaarsa obboleettiitti yaa hojii gongoroo akkaan hin qabne. Dhibdee yeroo dheeraa obboleettiitti wajjin rakkachaa ture sana. Bakka buutiin obboleettiin sigaa kana garuu hamileetiitti na cabxe. Na bohaarsitee, na gammachiistee, waan na godhuudhaan qalbiin tiyya san akka iddoo tiyya duraaniitti deebitu tagootus haa ta'u. Arustittii boontuu akkaan bareedduu jaanii akkasiidha. Namoota kumaata maallaqaawamu yaamaa aruuza kee citaa bareedaa keessa beeloo uffattee koota bareedaa uffadhees cinaa waggaan deemu na mul'atee jira. Kun immoo manaa moo osoo hin ta'in zaayiratti agarsiisuu danda'uudhaan qaba. Bilisanii taa'e haa. Waa hin taane maaliif jijjiirtee deemte? Wala hamar yennu ta'i. Yoo biyyuu taanaan namni naan madaalu. Namni kiyya jee sammuutiitti amansiise duriis ta'e amma ati qofa. Kanaafuu jaalattu jibbituu ati tiyya. Karaa manaa gadi danqa. As hin deemu. Obsa karaa manaa galuun danqa. Akkana dirbitee deemtaa? akkanatti jaartii aftijaa taatee ni aftaa jee yaadee beekutu. Maal ammas jaartiin aftijaa? Kanallee beektu jaartii aftijaa jechuun nama jaarsaaf nyaata godhee akkanatti firija dhihaatee mana kanaa saaree huccuu isaa miicee waan akkana kanaa qofa godhu akkana eegatee daleetu qaxaratee irra jiraatu. Amma qaxaruuf ni dandeessa. Garuu maal xiyyaatuun bareedde? No. Namni fokkottu siin jedhi jira. Yoo bareedina akka fedhe jaallatu. Ana ba'uu baatu. Masi darbamu jiru. Garuu waan muuti jaamu. Istaayila jaamu. Haala yeroo kanaa wajjin waan ta'eef tokko hin qabne. Kun garuu bareedina kee cuqqaaleetti. Bareedinni dhugaa iftahanii akkamudha? Tana ni ollaante? Uummata durirraa dhalachuu qabda. Jechuun abbootiin keenyaa, hayyoolee keenyaa warratu istaayiliin kee, muudiin kee isaa wajjin darseemas. Kanaafuu silaa gaaf dur dalaggee wayii deebi'an. Yoo akka keeyyatti istaayila kanaan haala kanaan karaan an deemurra yoo deemte muudii fi istaayila jala yoo deemte irrasii wayii
Garuu akka warra duritti yaadee akka warra duritti hin dhiibaa jettee yoo yaaddu taate obsaa dhiisiti. Yeroo ammaatu si yaadde. Dubbiin tuni obsaa wajjin waan takka walitti. Obsaa sirriitti hin beeku. Jechuun anaa sirra beekaa jee dubbachuu ni dandeenya. Istaayilii ni qabu. Istaayila akka hiyyaati. Nama haala yeroo wajjin deemu. Kana hunda osoo beekutti na fakkaata kana fuudhe. Eenyutu isa dirqe? Yoo akkas ta'e tokkoon kaasan gara tokko dhufuun dirqama ta'a. Takka ati gara isaa takka inni gama ta'e. Yoo kana ta'uu baate garuu kophee miillaa taatanii akka waliin inni barbaade. Naaf yaadu galata. Obboleettii ta'e wanni inni si gorsu akka obboleettii. Akka duritti hin deemaa yaada jettee yoo ammallee akka duraanitti haaftu taate cululleen sanyii gubbaa jedhu. Obsaa si harkaa fudhatee booda akka eegee re'eetti isheenaa hudduu baalluudhate. Dhaamsaan qabu si dabarsee hin jiru. Akkaan ani sirriitti hin bilbileedha. Kana godhee dhugumatti nama wajjin haasa'u. Yoo bilbiluu baatee kennin jirutti yoo dhiqe takka immoo mana isaa dhaqaa qaba. Dhiqee isaa wajjin haasa'uudhaan qaba. Obsa wallahi no ganama nyaata akkasumatti George gidee nyaachuun la jidee waan kana si'ameen beeku fiigee kute. Hojii dhaabee amanii. Awwaan beeku wallahi numa beeku. Kadee musitti fakkaatu ati. Waa keessan beeku wallahi seen. Sitee haalli kun maal inni jechuun haaluma kanaan baana haaluma jiru kana nyaataan baana nyaanni sitee Umaan joo mi'aawaadha. Garuu waajooti. Ati mana kana keessa jirtaa miti isaa wajjin. Ni jira isaa lachuu wajjin. Maal rakkinni isaa lameen jirtuu meenaa hin. Wayyan maalitti hin beekaa ka jaarsaa harti rabbumaa beeka. Dhiisi garuu akka ilaalee argu kanatti inni nama gaarii fakkaata. Miskiina afaan namaatu nama beekuun fakkaata. Obboleettii xiyya saniin isaa muyduun ifiidhaaf kararaa baatee kararaa nama baasuu barbaada. Gisti moo ordi moo gisti rakkoo takka qabu.
yoo ta'ellee abdar qaadir eegee balbalcha isa uume qarabaan gandaa isa Akkam? himedhiis miyaan garaan na gubate kunoome dur jirtii jaarsaa yartii wallarti gudamne wallale intatti sokkaa warra fi gudeyte dur jirtii barbaadanii isi yaaman malee diimtuu gurraatti daalatti magariisa adii as fidanii mana keessa akkanatti uume. Obsaan moo? Obsaan maartii malee dhalaa biraa beekaa? Maartii malee dhalaan biraa mana kana ni olseeti jechuudha. Egaa mana kana hunoo gargaaru na uumaa dhufa. Qoree. Dhugaa kiyyaan asoo jira warra namaan ta'a. Waa'ee dhimma sanii keessaa ture xiqqillee walitti galchuu jiru. Wanni raawwatamee fi wanni raawwatamu ta'uu osoo walitti hin qabne jecha ammaa hunda garuu waa'ee kana dhagaafee anaaf ta'e raawwatee kee. Akkam naaf hin galle maal jechuu jirta? Maal taate moo ati aannan adiidhaan siin jeeban? Maal odeessuu jirta? Maartiin akka inni akkana ta'e ni beekti? Ni beekti. Kuuftee mana kanarraa deemte jibbitee dubbii isaa jibbitee. Lakkaas gurbaan sareedha. Saree sanuu na arganniisu wallaahi saree sanuu niisu kun saree na fiifu. Anuu laal guyyaa tokko wallaahi laal. Guyyaa tokko anuu akka naan isaan tunni naani wallaahi. Dhalaan garuu mana kan dhufti ta'a akkami ni beektaati jaan. Yoo takkaa jira bareeddu yoo bareeddu minaa wallaahi waan biraa fakkaatti. Ati garuu akkana ta'u maaliif beektee diree kana dubbachuu dandeenya? Hayi ani manaan jira kaayisaatu bilbileetti unoo ittiin galtee maawordin ni jirti hin jirtu jee isin yaafatee ugguu hin jirtu beeke garamuu fida miciyyoon inni fidi tokko immoo miciyyoo laal baloo ijuun hin bareedee waan biraa fakkaatti bultii namaa meeqa diidee kunoo dhukkuma qabdi jira maal miciyyoon sana guyyaa keetiif akkana dhuftee barbaaddi miciyyoon sana wallaahi maqaa rabbi. Mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaa Saaro gosa uffattootaa barbaaddanii iddoo irraa argattu. Kofoolee Taayilaand, Turkiidhaa fi siikiniilee gosa gosa. Tiishartiilee garaagaraa saayizii isin feetaniin kan nama hundaaf mijawaati. Kana malees kopheelee barbaaddan isniikaroota deeminsaaf tolan. Kan hedduu namatti tolan kanneen ajaa'ibaa kaampaanii Adidaas irraa ajajaan fichisiisee gurguruu irratti argama. Saaro feetan yeroo qorraa feetan yeroo oowwaa uffata barbaaddan gatii rakishaan nu biraa ni argatta. Nu bira dhuftanii waan barbaaddan dhabdanii galuun hin jiru. Hoota nu qunnama. Teessoon teenya magaalaa Direwoodhaa Taayiwaan yeroo seentee gabbuutu harka bitaatiin xiqqoo ol seenneeti argamna. Saaro mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaadha. Kilinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e kabajamoo Dooktar Kaalid Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsoota ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhabu kilinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar doppilaa altiraasaawundi qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessin ni baasa laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin awutoomeetik keemistirii alaayizaa hormoon anaalaayizaa kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala maal kana qofa dawaalee isiniif ajaja osoo fagoo hin dheenye faarmaasii roobsan irraa isin yaala kaayyoon keenya tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu kilinika roobsa ogeessa dhibee mara teessoon ta'e magaalaa Direwoodhaa kooneel baankii Awaash fuulleedha kilinika roobsa. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayaa manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan
sibiilan gamoo ittiin ijaaran simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filadha jiibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash bash sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayamanne dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina kottaatii nuqunnamaa isin keeysummeeysina teeysoon ta'e saabbiyaan gamoo sayidoo DDC fuulleedhatti argamna sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii